Niga wanti sun heer isse jaaniiti wanni takka UNESCO galmoyti wanni sun Jabuutittiin kabajamne Jijjigattiin kabajamne nama kum soddomiin barbaade jee baay'ata baasee namichi Khadir Jawar Khadra Jawariin jaanani Khadran Jawar sigale dirree warratti nama wali qabuu ture jee achirratti gartee galmi keessan asirratti isinii hajaaramu jee dhagaa bu'uuraa lafa kaa'eef osoo Oromoon arra jijjigadaytee galmi keessan isinii hajaaramu jette galmi baagadaa Jabuutitti hajaaramu jee arraddachiin buqqoo jirti osoo galmi baagadaa gartee wantatti hajaaramu juu waalaikum salaam ziizo galmi baagadaa osoo jijjigatti hajaaramu jee arra Oromoonni jijjiga keessaa qaqqalamu jiranii jechuudha. Dheengadda hanga gartee namoonni fedhii isaaniitiin ka'anii bakka waan biroo dabalamanitti Soomalilaand isteenni tokko Oromoo guutuu wali qabdee xaraydee fiddee daangarra nuuna ku jirti jechuudha. Osoo arra nuti gartee daangaa keenya keessaa Soomalee takka buunee gartee wadallootiin garaa gurguddatun tan hogganoota Oromooti jettanii isin jala yaatan tun uleedhaan gartee akkamitti uummata nu keessa jiru jettee nama cafeetti jalaa gubbatti rakkoo qabnaa jechuudha. Keessaa rakkoon nuti qabnu Harargee ta'addaati jechuudha. Harargee bahaa afaan keessaa. Harargee bahaa jechuun haga ammatti magaalaa guddittiin qabnu. Waan ajaa'iba sitti ta'u. Mee magaaluma Harargee bahaa guddittiin hin jirtu jechuudha. Sigale. Sadarkaa tana keessa jirraa jechuudha obboleeyyan. Osoon sadarkaa tana keessa jirruuti Oromummaan isinii wajji falmachuu jirra. Oromummaa jecha isinii wajji iyyuu jirra jechuudha. Namichi Khadraan Jawartuun fuuteeti kursii Oromoo 5 osoon dirre dhawaa'uun kennin osoon dirre dhawaa'uun mallatteessin osoon dirre dhawaa'uun godhin maal godhuu eegale nama afaan qabu nama dubbachuu danda'u nama isa saaxiluu danda'u duursa khaan maallaqaan bitee sigale hanga ijoollee yuutuubaraan baatutti maallaqaan bitee khaan gosaa walirra jaaree sigale dura Oromoochi keessa jirtu tana tokkummaa isaanii caccabsu seenee jechuudha hanga diaspora Minnesota jiruun baatutti. Khadir moo saahibi Khadir moo hulbata wajji nyaannee guddanne khalli malee keessi inja sigale Khadir daawuzi. Mucaa bar ganda keenya Hajara marreen dhalte Hajara Madiina dhalte bar saahibi siinja dhufe. Yaa hoggi ilaaltu nama guddaa sigale. Wanni inni haasa'u gartee waan siyaasaati miti. Ichi wajji dhalanne, ichi marree taane, ichi kubbaa wajji taphanne, ichitti marree mitirkishoo barqaadhi maamichi yoo wanti ture durriyyee marree Khadruushee marree siinja sigale. Ummatuma akkamii sigale. Namummaan keenya Harargee kun ummatuma akkamiitu ajaa'iba takkaan sijjeessa jechuudha abbuleessa. So dura kana hunda walid dawwaleeti tokkummaa ijoollee dirdawaa tana caccabsu seenee jechuudha. Amma namoonni gariin saatanaa dhabamsiise nagaya boo saatanaa aangoo qabdi bar kursiin Amaaraa bar gaafa Soomaleen bulchitu biyya san kantiibaan Soomaleedha kursiin Amaaraa takka qofa bar arra kursii Amaaraa lama godhee jechuudha Oromoo irraa muree. Takka saatanaa kenneeti takka ta duraan gartee seeraan jirtuuf sani amma lama kuno abba feetan gaafadha kursii itti aanaa hunda tan duraan Oromoon qabdu hunda hoota Oromoo kursii 5 kenneen siin jechuu jira buleessu bakka beekamtuu bakka ijorra waajjira investimentii arra eenyu bulch silaa hootaan ka Oromooti jechuu arra nama biroo hoogganu jira jechuu sigale arra nama biroo hoogganu jira jechuudha. Namichi kun akkanatti gartee Oromoo tuffatee Oromoo caccabsuu ture jechuudha Khadraan Jawartuun. Sigale kun Khadirii miti Khadraadha malee. Sigale Khadir jechuun bar nama faana tolu nama gartee deemsa tolu haasawa tolu hujii tolu kana bar Khadir jechuudha. Sigale
tun kadra male sigale kadra rabbinu qaddare male sigale tun garte wanti njamtu garte beeruma harargerra guuran kana wajji walid dhaye jechu dhiiraas tanuma akka beeraatti kinu khaani memma community wanta hararge laala warra hararge filansan marre baga gammadde khore marre khaysa galte eenyu dhiiroo jenne hunu asnu fidan mayram marre baga baytirkisho abo kun dhiira ta'uu noolu amma numeyn hunu asfidan kaddo beeruma nu tarris dhiiraas kanuma akka beeraan nu tarrisanii so saniifu dhiira waan hin qabneef amma maal godhuu qabna khadiir kajuu kanarraa fuunee khadraa jennee kenninaafi jechuma kaa khadraan tu wanni isiin goote kursii oromoo tana fuutee itti shananuu sigale shana kursii shan guutuu oromoo agabsite koota oromoo fuute kan amaarri takkaan kennin kan soomaleen takkaan kennin kan warra dabuufaa warrachi keessaa kursiin qabne sigale gurraan baruudhaaf hiree oromoo fuudhee kenne akkuma kun hiree oromoo amaaraa olii tan akka hiru jiru inni dakasanitti hiru jira jechuudha kadraan kun sigale yoona waan kana hijibe rabbiin tokkichina ragaadha isin hundi warrichi keessa jirtanii fi warri information qabdan warri waan sirna kana sirri keessa beetani beetanii jechuudha namoota gartee oduu dhaga'uu faaree ta'u malchiisaa jechuudha sigale so saniifu eega oromoo tana facaasee fixe kaan gosaan facaasee fixe boodarra dhumarratti biyya gurgurutti as deebi'e dursa hannaan lafa qabate sigale hannaan eega lafa qabe maatii isaa hunda fuudhee simminto naqee obboleeyyanii jaartiidha maarre maatii isaa daldala naqee cufti isaanii paasaboora baafatanii tattaan siinjan paasaboora biyyaala yoo xiqqis takka biitti wanni takka khikiritti jette xayyaararra jiranii jechuudha nama baay'ata ummataatiin sigale nama baay'ata ummataatiin beeraa akima fidatu jechuudha Ameerikaa sigale ummata gartee ummata asikke isaa dhawanii koriidara jaarraa miitirkisho isinii tolchina maal isinii tolchina jedhanii asikke isaa dhawaniiti sigale ifi maal godhaniin vacation hajji dhaqan sigale hajji bar namni dilii dhaqachuuf tawbachuuf rabbii isatti gartee tawbaa deebuuf dhaqa jennaan isaan vacationaaf dhaqanii jechuudha sigale vacationaaf dhaqanii jechuudha Faransai Dubai fan dis khaisanif Dubai fan bar isanif qaeda bar Dubai amma ummanni keenya ya rabbi Dubai nagisi yesunna rakhala ma garte zuhri bodarra buufati ya rabbi tokko Dubai ma nagisi je rabbi khadatu khan isan dis breakfast da kanin nyaatani te breakfast da nama hanga takka quufte jechu khadran tu sigel khadran juwartamma diredawa bulchitutun nama hangan takka quufe ifirratti albahe if wallaale jechuudha dhiiro namni harargee ku walirra duula waliif kabajaan qabu mee haa bultu ummanni ni isaa arku dhiibattee haa dhuftu mee maaltu gartee nama dura baasee nu dubbisee jenneeti cal jechuu turre jechuudha sigale arra heeriisee fideetichi kabajee jechuudha First over Mali feri serichi kabajamun barbaachise dachi oromo lafa oromo handuro oromiyarratti her isen kabajamun Mali barbaachise sigale lafa baballifannan duranis ni jirti ni beeytan somalonni cirraa fi amee dhufu Somaliland dirrahi makhina meeqa fi amtee dhufte sinjan maale isa yaatanarra maaltu maalte bar dirdawa falmachu yaana sinjan jan Somalee guddoo hundarra fi amtee dhufte sinjan sigala fi adde dhufte sinjan sigala achirratti eega gartee stadiyooma keessatti enjoy godhan bar bakkimma laga buura inni khaykhun bar parki Ali Birra jalab parki Ali Birra Dr. Ali Birra jechuun bar ga oromo biratti waan inni ta'e isinuni beeytan warqi akkam akka ta'e boodarra Ali Birru masanun guututti gartee parku matanaaw boodarra ugaasa Somalee jijjiiraa fi jechuudha
sigale ugaasa Soomalee jijjiiruu ta'a jechuudha. So nuti namni keenya already dabeesaa fi nama saddeetaa fi biligaa dhalaa jalaan baane qofa taane jechuudha. Sigale bara amma dhiira dhabaniiti gartee beeranuu filu jiranii bara. Sigale saniifuu wanni isin godhuu qabdan wanni isin Oromoonni guutuun arra beekuu qabdan nuu dirmadha. Dirmachuu isin gaafachuu jirra jechuudha. Akka dheengadda gaafa jimaa nurraa muran akka gaafa dheengadda jimaa afaan nu qaban warra muka nyaatu jettanii nu kofaltan sanii miti. Dubbiin Dirree Dhawaa dubbii isin hundaati. Oromoo guutuutti qaanawa. Namni Dirree Dhawaa dhaqee gaafa Dirree Dhawaadhaaf hooqiin jaarratiin hin jiru naannoo Oromiyaa guutuu keessa. Namni Dirree Dhawaa fayyadamee kara Jabuutiitiin Suudiin ce'in hin jiru. Sigale Dirree Dhawaa jechuun lafee duyda Oromooti. Bakka afran qalloo irraa biqiltee aabaawoo irratti hin dhaadannu tana Oromiyaatti hin dhaadannu tana bakki gartee abbootiin teenya dur itti nu abuuran lafa Dirree Dhawaa tanaa jechuudha. Dirree Dhawaa fi Oromoon seenaa addaa waliin qaban. Silaa siidaan jaaramuu Oromiyaa keessatti gartee iddoo qabsoo iddoo beekamtuudhaaf kan siidaan jaaramu taate Dirree Dhawaaf jaaramaa jechuudha. Dirree Dhawaa sana irra kadiraan dabarsitee kennitee jechuudha. Gurbaan wallaalaan waa takka hin beekne qabalerraa fuudhanii kan namni barateef barumsan qabu. Mucaa isaa baratee maqaa isaa himaan qaani jeetiin usu jira malee gurbaa maqaa isaati yuunivarsiitii baratee fi gaafa eebbaa inni dhaqee wanta khoofiyaa fi kaa'in beeka wallahi billahi tallahi wallahi namichi barumsa waa takka qabne maayyimin sigale khagaraasaa malee gartee seenaa irraan kaayyatin bara inni bulche Oromoon kursii shan dhabdee bara inni bulche gartee Oromoon gabrummaa deebitee gartee Oromoon gartee Dirree Dhawaan kennamtee osoo nama gartee Oromoof dhimmamu taate osoo nama seenaa isaatiif dhimmamu taate sigale arra gartee osoon inni bulchuu joolleen Oromoo hujii dhabdeechi keessa rakkattee joollee Oromoo tuffatee qeeroo Oromoo ta'een gadda cabxee baytee sigale tuffatee mana hidhaanii dhannaqeeti itti murteessise qeeroo Oromoo saatanaa gabbaasee aangorra kaayee aangoo kenneefi jechuudha. Sigale ani siniifiin hima gartee namni tokko gartee ummanni OPDO kun nama warra faayidaa opportunistidha. Faayidaa isaanii arkannaan bineensa si gurguran. Boo biyya teenya isinni beeytanii bar nama akkam waraana kennamee biyya teenya mee nama akkam liqoon godhan biyya teenya. Sigale hundi keessanuu ni beeytanii mee nama akkam liqoon godhan biyya teenyatti namuma akkam liqoon godhan. Sigale nama bira taa'u nama barandaa galu dayyuusa bakka irraa deemuu fi bakka itti deemuun beeyne bar waraana aboo abaluma nurraa kennaa jedhanii bar hoggii waraana kennaan dhufte hoggii takka liqoon kennaan dhufte mee nama akkam kennu naannoo teenyatti akkas godhanii bar. Sigale dayyuusaa fi gartee nama humaan beeyne nama gosa gaarii hin qabne nama gartee bakka irraa deemuu fi bakka itti deemuu hin qabne sigale kana waraana kennanii bar biyya teenyatti. Hund gartee gaafachi dhaqee baratee gaddeebeetti waan ati goote sirraa bahaa jechuudha. Wallahi naannoo keenyatti OPDO ta'uun keessaa waan argeeffatti akka gartee nama gartee amantii jijjiirrate qaaniidha OPDO ta'uun argee biratti wallahi ABO WBO kanaan beekaman sigale. Maal jaan oggii waraana kennaa maarree kennaa miitirkishoo kennaa jedhanii asin nu keessaa nama bira taa'uu fi nama gartee humaan qabnee fi gartee wanna nafirraan dhalate kana qabanii dirqiin oosanii firraa kennanii jechuudha. Waan dabeessa akkanaati rabbi arra sababa qeeroo Oromootiin guutuu isii ta Itoophiyaa bulchitu sana guutuu isii sigale aangurra rabbi ol baasee jechuudha. Bakka iyyuu bar mees OPDO maqoma dhawattee dubbattu arke Oromummaadhaaf sigale
bakkayu soo kun dabeestichi wanni gartee dirre dhawa jaamtu gartee dhiiga isaa keessan jirtu bar sanu ama tokko hafifi bar khadire manguddoo tan akkam godha siinja manguddoo tan fidee maallaqa kanatti darbee nyaachisee abiyyi bira dhaqaati yoonii fi gartee Khadir Jawar nurraa tutti Ingarre waan deemu takka asii waan faarsee bulaan isaa ofu tokko faarsee bulaa mataa isaa jaarrate yoo Khadir Jawar nurraa tuyti akka dirre dhawaan Khadir Jawariin ala jiraachuun dandeessu sigale akkas jechaa turanii bar sigale kitaaba seenaa isaa barreeffadha jee isaa kitaaba barreessu gaafa kitaabni abiyyi deemu san gaafa idaamuun deemu jiru san inni kee ya labbinti akka waan humna qabdu haatee kitaaban barreeffadha jee mataa isaa kan turkii dhaqee dhaabbatee dhufe filiilii san akkana godhaa kee ganda keessa oginni jee abiyyitti gadi dawwaleetu wadala hudduu qabattee manatti hin deebitu jennaan hayyee gooftaa koo jeetu mol deebisinya sigale so amma dawaan isaa eenyu Shimallis sigale Shimallis kuteewu jaanii angorraa hojjetan jaanii gaa dubbiin hangam takka dhugaan beeynu sigale yoo inni sun dhugaa ta'uu baatte yaamee tumaa barbiirootti Shimallis nama seetee isa kanaati sigale bartanaafiin ganamaan Shimallisi fi abiyyi dachiin warqaa gurguratanii wanni jiru kunumaa keessin jiru dakatanatti aangoo qaba jechuudha amma kursi Oromoo san deebisii yoggi jani walgahii guuturra gaafannaan nama amma booda kursi tanarra deebise ammaan dachirra ari ammaan angurra ari hejee qiyaama khaayisin jan nama kana ogolna qoggi qoratu deemu Khadiree isaa tan guutuuf telefoonarra gartee poolisoota rabbitti fedhe kanaan fattashisiiseerra guursiseeti sigale fattashisiisee fidee gartee arrabsa ola jana akka wantiti wata kam fidani marrenan gotani mitirkishonan gotani jajan sigale yo wata kam fidne me telefonan olla ke asagalen tesun gabbatu Khadra Jawar sigale me yo wata kam fidne telefonuma walgayi tesan namni haseenu hayyami sigale akkasitti abbuus Khadiree goda keessattu Oromoo fa dirre dhawaan kilaastara afur qabdi Oromooti kilaastara afur keessa kilaastaroota jaldeessa jaamuu jira Soomaleen itti dhufteeti gaafa Soomaleen bulchitu maqaan jaldeessa jaamu kun Booranarraa dhufee nurraa jijjiirii jennaan Soomaleen adabadhaa jettee ariitee gaafa Soomaleen kaantibaadha qaallicha kanadha ifnaan ammoo qalaadamoo maal jee jijjiiree jechuu afaan Soomaleetti nama hangas takka seenaa Oromoo hunda jijjiiraa jiru maqaa Oromoo hunda jijjiiraa jiru jechuudha arra garuu ifaan ifatti gartee khoota galmagadaa as ijaaradha aadaa teessan guddifadha biiti teessani seenaanis wantaanis teessani jee seenaa isaanii hojjeteefi sigale arra gartee Hararge irratti duulan taane bobbaayisaa jira jechuudha Jolle Hararge ni beektan jolle isa saaxilaa turte hangam takka gartee wallala kana jala godhee maallaqa nyaachisee hanga inni rakkisaa ture hanga inni cinqaa ture ni beeytanii jechuudha sigale arra warruma isaa jecha nama rakkisu san irra mana gurguree jechuudha dirre dhawaa guutu sigale barnuti khun mana diiga jenneetutti ya khabiyya gurguru dhufne bar kanuma dirre dhawaa guutu gurgurotu dhufne bakka tashaxaalle uje sigale hay me Oromoo maga maalumaan rabbi afaan nu qabe bar ugaasota hayyoota beeytotaatu gartee hoggii heeriisee san kabajanii fixan booda bakka takka geeffatanii walgahii addaraasha keessa geeffatanii bakka Mustafeen jirutti bakka Ordiin jirutti sigale hayyoonni sigale hayyoonni Soomaloota gaafatanii jechuudha hayyoonni Oromoochi jira abbaa gadaa khajaamuchi jira marreen Oromoochi jira mitirkishoon Oromoochi jira sigale tunundi afaan qabattee tetteesii jechuudha Khadraan Jawartuun hindiif ture cufa manatti hirte maallaqatti hirte sagalee isaanii waraabde sigale hindiiftu jechuudha sigale saniifuu
akkasi confidence ingafata me abban gada oromoon harargeen qabdu silaawa abba gadaati sin qabnu khadireedha kan abba gadaa jani ofan tokko sigale sun abba gadaan jaamu amma harargeen namni qabdu isinii fi rabbi tokkicha qofa isin warra nalaalu kana qofa sagalee teenya tana sheer godha waliin nuuga sigale rabbi irjecha sigale hayyootan qabnu abba gadaan qabnu cufti wohuma fi butachu liqinsu sigale me gaafa harargeen jimaa akkasir rakkatte namni keenya haga ammatti buleeyyan kiyya nu beeka nuti ijoollee dhalootachii beeka waan goonu dhabnee rabbii tokkichatti iyyuu jira sigale waan goonu dhabnee rabbitti iyyuu jira warri buqqa'ee sun hundinuu barandaa namaa jala jiru jira warri dheengadda gartee jimaa gurgurachuu dhorkanii buqqisan sun guutuun barandaa jala jiraachuu jiranii harargeen tun gartee harargeen baatun ta harargeen lixalleen ciroo qabdi magaalaa gudditti ciroo qabdi saniifu me harargeen baa magaalaa guddoo takka hin qabnu jechuudha gaafileen oromoo takka me hayyoonni oromoo me hayyoonni harargee tokko gaafii takka kaasee jira me abbaa gadaa qabnaa jettanii abbaan gadaa tokko gaafii harargee kaasee jira me manguddoo qabna jettanii sheekh maarre baaba miidirgisho milliyyo jettanii jala horiitanii me gaafii harargee takka maquma khiyyaa ilmaan kiyyaarra isinii biyya bulchaa magaalaa gudditti harargee takka naa kenna jee sheeytichi tokko gaafatanii jira sigale jech aboo bar dhiira laali qeensi balaa ifaan bar nageenyi buu qaba sigale waraanni dhaabbachuu qaba namni keenya dhumuun qabu dhiira hidhamtee tetteessu laalibo sheekoti qeensi amaaraa tana faa laalibo qaallicha sheewwalloo kan wanti irraa kaasan sana ambar waan isa kaasaniif hin beeka waan amaara gartee bakka irraa dhufee mormeef kaasanii bar aangorra meesheetichuma tokko laa harargee keessa meesheetichuma tokko sheetichi waan guddaa darastichuma tokko qalubbu waa gaafatu gartanii me abbummaa qabeenyaa tokko waa gaafatu gartanii harargee fi waa godhaa jee harargee keessaa dhufe sigale aboo bar ijoolleen kutaa biroo bar hospitaala jaaraa jirti maal jaaraa jirti sigale investimentii keessatti hirmaachaa jirti nama isaanii gurmeessanii bar oromoota sigale buutu gurmeessanii oofaa jiranii keenyammoo abbaan gadaa taa'ee gosa lakkaawa jimaa kana quufe ilkee keessaa shwa wanta if guuraati sigale ilkee keessaa jimaa guurachaati maarree ichitti gaafa maarree gadaa maarree capoogi miitirkishoo milliyyo gostee abaluu jira ite ala bultee kun ala jaama miitirkishoo kun ala rafee ala jaama kun mana rafee mana jaama kana sii lakkaawa taa'e asiin gartee Soomalee hayyoonni Soomalee maal gaafachaa jira sin ajaa'ibsiisu lalayyoota Soomalee kan bar waan takka diina keetillee dinqisiifattee warraa barachuu qabda dhufnaan gartee walgahii dhufnaan arra khadiir kanaa fi wanti bakka takkatti arkannee mijaanii dira dhawaa gaafatanii hoggis dhagaa bu'uuraa nuu keessu malee hin deemne jedhanii dhagaa bu'uuraa kaayyatanii jechuudha amma ganaachitti dira dhawaan tasaaniiti galmabbaa isaanii heeriisee jaaratanii ganaachii gartee heera isaanii nama barsiisan biite tasaaniiti sigale biite tasaaniiti kanammoo oromiyaa hunda keessatti as facaasanii waan oromoochi keessi jirtu oromummaan fi amtuta namaal godhan sigale as facaasanii jechuun karaa haramaayaati fi gaara mul'ataa kana as facaasanii hanga jala dhufanitti sigale saniifu obboleeyyan kiyya ijoolleen harargee dammaqa mee dammaqa rabbi sodaadhaa dammaqa ummata nama dammeessee ifi riba deebee taanee bar gaafa duraa dagartee oromoonni nagaan tattaawsan dammeessine oromummaa tana walitti hiine teenyaa riba jechaanee bar maali qiyaamummaan nu qabatte maali gaxaantummaan sigale maali abbaan gadaa keenya gartee maaliif hin dubban hayyuun keenya maaliif hin dubban bakka bu'aan keenya maaliif hin dubban sigale nuutu faca'o
amma warra khadraa joortana fa'a mormuu jira jechuudha angosatiisan tanaaf gosaan diigeeti biiroo tana keessatti hojjettoonni kun gosa wal cireessiin jedhan sigalee hoggi ijoolleen ichi information kennitu an koree jiddu galeessa koree shanan keessaa nama dubbisa sigalee wanda gandee xixiqqoo tana keessa warra isaa wajji dalagu koree shanan keessaa nama dubbisa wallahi billahi ummata kana hundaa'u diigee kursii oromoo kami kennite jenneeti horeen teenye irridduullee dadhabne kaabnaan jansi namichi ijaa gurra dhabee siin jan quufee khadraan joortun sigale amma harargee bar maqaan iyyaamnu bakka bu'oota harargee hundi dhalaa waan ta'eef kanaas khadiir joorozoon hin taane khadra jijjiirre jechuudha akkasumalee abiyyiin gammadu waan ta'eef khadra jijjiirre jechuudha kanaas maqaan isaa khadraan joortun sigale ummatuma oromoo kana gurrattiin qicattu siin jedhan ati oromoo taanaan afaan oromoo dubbannaan si majalaa dubbatu siin jedhan saatanaaw dhabamsiise mitirkishoo dhabamsiise saatanaaw aangoo hiriif guututti saatanaa hoogganaa jira sigale takkaa gaafa ambiti bulchituu soomaleen dhugaa sun amma diradawaan ama shanitti jijjiiramu inni amma ama shan qofa boodanii kutaa sigale Kota oromoo takkaa namni dabarsee kenne isa malee jiru gaafa dhaabbafeeta yoo kursii tanatti khaasan siinjan baaraddaa'e maraate siinjan sigale utaalee qiyaamaan taate sigale soo saniifuu oromoonni biroo sagalee teenya tana nu dhagaya keenya kun sabboonummaan guutteetii gartee waloo quban qabu sabboonummaan tun bar yoo si guddatte vaayirasii sittaati hararge irratti hin arga